Jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a wanta hojjennu wanta ijoolleen baay'ee jaallattu makkaronii fi chiizii mana keenyatti akkamitti akka qopheessinudha. Ovenii keessa gashine egaa wanta binnurraati inni kuni wanta keessatti naqnu sirriitti ilaala. Itti naqna jechuudha. Egaa hin jaallattu edheenan abdadha garuu isa dura warra haaraatu taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaanii maatii ta'a. Akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa si'an gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Warri na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii. Egaa wanta na barbaachisu akka argitanitti makkaronii tokko na barbaachisa. Daabboo kan gogee daakamee na barbaachisa. Daakuu na barbaachisa. Aannan na barbaachisa. Dhadhaa daabboorra dibnu isa na barbaachisa. Chiizii ishee akkasii akka keelloo fakkaattu kuni chiizii cheddar cheeseedhu. Isa nu barbaachisa. Amma gara jiruu isaatti hin deema. Amma jalqaba maalan godhaa dhadhaa sila argitanii walakkaasaa nan baqsaa asirratti ibidda koo ho'isee maxxashaa yookiin heelee yookiin bireedistii waan qabdaniitiin kunooti akkasii nu baqeera. Daakuun tan dabala isa dura garuu dhiifama ashaboon raanfadhee ashaboottan naqaa. Ashaboo fallaana shaayee tokkottan naqee achi daakuu fallaana isa guddaa yookiin isa shorbaa afurittan naqaa. Achi booddee sirriitti waliin hin makaa. Isa booddee aannan kubbaayyaa tokko ittan dabalaa. Egaa sirriitti nan chochoosaa akka na jalaan gwaggollee fi minaalbaate yoo isin jalaa gwaggollee isa maashinii juusiidhaan yookiin bilenderiidhaan isaanii rukutuu hin danda'ama. Yeroo ani daddafee asii rukuchaan jira akka na jalaa gwaggollee. Egaa akkasii furdataa si'ee dhufu immoo aannan kubbaayyaa tokko ammas ittan dabalaa. Egaa sirriitti nan chochoosaa. Amma xinnoo ishee furdachaa dhufeera. Kanaaf aannan kubbaayyaa walakkaa ittan dabala. Aannan kubbaayyaa walakkaa. Waluma galatti aannan kubbaayyaa lamaaf walakkaa ittan naqe. Amma xinnoo ishee nan bisheessaanii. Kunoo isa booddee chiizii ittan naqaa. Egaa wanta fayyadamee yookiin safara isaa description box irratti isiniin kaa'a. Achirra ilaalaa. Egaa amma chiizii ittan naqee chiizii kubbaayyaa lamaa. Egaa amma kun Thanksgivingidhaaf isin ta'a. Thanksgivingiin qaqqabaa jira. Akka side dishii dhiyaachuu hin danda'ama.
Okay, magari ta'ee nu bishaateera. Egaa makkaroonii isa sila argitanii bukkeetti bisheessaan ture akkas naa bishaatee egaa irraa bishaan isaa calalee fideetanii waliin makaa akkas ibidda koo dhaamsee isa booddee egaa ovenii koo keessa gashee nan bisheessa jechuudha. Yookiin ovenii jechuun Tagazii nuyin na biyyatti tagazii keessa gashee nan bisheessa jechuudha. Na qodaatti nan galagashaa. Nuti qodaa kootti isa booddee wanta irraan firfirsinu immoo nan hojjedha. Egaa wanta fayyadamu dhadhaa isa walakkaa isa sila hafe walakkaa fi kubbayyaa walakkaa daabboo gogee kan daakame isa waliin makaa. Isa booddee makkaroonii irratti nan firfirsaa jechuudha. Isa booddee egaa ovenii keessa daqiiqaa 20 yookiin 25 bisheesseetanii egaa akka argitanitti erga bishaatee booddee baasee kana fakkaata. Egaa kun muranii nyaachuudha baasanii baay'ee mi'aa. Akkasille isiniin jedhetti Thanksgivingidhaafis akka side dishiidhaan godhamee dhiyeessuu hin danda'ama. Egaa hin jaallattu dheedhina naaf dadhaa ijoollee keessaniitiifis wanta jaallatanidha. Kun baay'ee gaariidha. Egaa jaallattanii laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa, sabskiraaybii naa godhaa. Viidiyoo itti aanu ammoo laa garuu tolfadhaa. Bye.